السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا إلمان أرومو ورون إدل الدنيا قبت أرجمتان هنتي خيسانو أرى قويان كن قويا جوني دي مساقلي أكسما وقا لمان هاجين وري جميعولا قويا آخنا خيساتي جرتولا قويا أروموف قويا دكنا قويا أرومون فدي قدا إني bilisummaaf qabu itti dukkanaa jechuudha. Guyyaa aduun bilisummaa itti nutti dukkanofte jechuudha. Guyyaa muraa qaama keenyaa yookaan walakkaa qaama keenyaa itti dhabne jechuudha. Akkasuma guyyaa ilma keenya yookaan obboleessa keenya yookaan hiriyaa keenya yookaan abbaa Oromoo miliyoona 60 itti dhabne jechuudha. Hacaaluu jechuun goota artistii qofaa miti falmaa mirga dhala namaati falmaa oromooti mirga oromoo bilisa baasuuf oromoo du'arraa hambisuuf oromoo mirga isaa kabachiisuuf oromoo afaan isaatiin aadaa isaatiin waan barbaade biyya ofiitii irratti abbaa ta'uuf akka oromoon bilisoomuuf nama nuuf wareegame jechuudha. Hacaaluun eega nu biraa deeme waggaa 2 ga'ee jira. Nuti garuu asuma jira homaa gochuutti hin jirru. Dhiini isaan baane bakki inni itti du'e eenyuun akka ajjeefame akkamitti akka ajjeefame maaliif akka ajjeefame eenyu akka ajjeefame eenyu akka ajjeese wanni beekamu hin jiru ilaarraatti harkuma marannee taa'utti jirra jechuudha. Homaa gochuutti hin jiru. Garuu immoo dhiini isaa Itoophiyaa raasutti jira jechuudha akka ajaa'ibaatti. Maaliif jennaan namni tokko yoo haqa qabaate yoo haqaan waan tokko ka godhu taate hayxi isaa oolchitee nama bulchitu jechuudha. Ilaa gaafa inni addunyaa kanarraa dhabameeti nuuf onnee keenya keessa jira. Garuu qaama isaatii fi lubbuun isaa kaddabaa waggaa 2 har'aatirraa ka'ee Itoophiyaan sun raafama ajaa'ibaa keessa seente jechuudha. Guyyaa takkaafillee gammaddee hin jiraanne jechuudha. Ammas hin gammaddu. Hacaaluun nuuf wareegame. Hacaaluun nuuf lubbuu isaa dhabe. Nuuf maatii isaatirraa adda bahe. Nuuf ilmoo isaa ta dhalatte odoo ijaan hin argin biraafte. Nuuf haadha warraa isaa jaalallee isaa ta joollummaa hiriyaa isaa haadha manaa isaa akkasuma haadhaaf abbaa isaa nutis ilmaan Oromoo nuuf nu dhabame jechuudha Hacaaluun. Nuti maal godhuu qabna ree? Akkanumatti teennee waggarraa waggatti Hacaaluun har'a du'ee jaarraa du'ee waggaa har'aa du'ee waggaa 2 3 4 jennee lakkaa'uun isaaf homaa hin fayyadu jechuudha. Ka isaaf furmaata godhu dhiiga isaa barbaadu kaayyoo inni irratti wareegame san galmaan ga'u bakka inni irratti dhaabirraa kaanee haga takka tarkaanfii takka tarkaanfachiisuun dhiiga isaa kafalla jechuudha. Dhiina Hacaaluu intura malee guyyaa takka bahuun isaan oolu in baa guyyaa takka inshaallah namni dhugaa qabu ka dhugaaf jiraatee dhugaaf du'e dhugaan isaanuma baati. Inturti malee dhugaan hin qallatti malee hin cattu jira. Akkuma haati warraa isaa Faantuu Damissee jettetti dhugaan isaa intala isa bira turtee fi warra isa ajjeesisuuf itti bitamee fi warra isa bitee fi warra isa ajjeese jidduu jirti jette. Dhugaasiiti. Nutis akkasuma jenna. Waanuma jiru jette. Dhuguma jette. Oromoo bakka jirru yeroo hunda guyyuma inni du'e kabajuu osoo hin taane waggaa waggatti Haceen guyyaa kanaa du'ee jennee kabaja isaa osoo kabajuu osoo hin taane dhiigi isaa baasuuf haa tattaafannu. Isa boodalleen ilmaan Oromoo hedduutu dhume. Kuun hidhatti guurame, kuun lubbuu dhabe, kuun achi buuteen isaa dhabame, isa duras isa boodas. Rakkoo meeqatu ta'e jechuudha. Dhiigni isaa ammas ganaa rakkoo tana caalturraan gahaa jechuu Itoophiyaa sana. Itoophiyaa yoomuu gammachuun argattu. Namni Hacaaluu ajjeese dhiisi. Namni Hacaaluu ajjeesisisu itti yaade dhiisiti. Biyyi inni keessatti dhiigni isaa bu'e sun yoomuu gammachuun argattu. Yeroo makamuu jechuu gammachuufillee hin teettu. Hin gammaddus abadan. Dhiiga qulqulluudha Hacaaluun. Mirga namaatiif falma. Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammiif falmanni. Sabaaf sablammiin akka hin miidhamne jira. Rakkoon takka qoreen takka akka waraanne jira. Gizee mirga keessan falmattan mirga saba birallee sabaaf sablammii birallee eeggadha jira.
qabeenyi namaan badin jedha, dhiigni namaan bu'in jedha, lubbuun qulqulluun takka hin hidhamin hin ajjeefamin jedha. Namni akkanaa silaa illee addunyaarra hin turu. Ka turu, ka nama ajjeesu, ka hidhu, ka dararu, ka achi buutee ilmoo namaa dhabamsiisu. Ka akkanaati jechuun umriin isaa ka dheeratu addunyaa tanarratti. Ka sobaan jiraatu, namni dhugaan jiraatu yoomuu hin jiraatu jechuudha. Umriin isaan dheeratu jechuudha. Walumaa galatti Oromooticha booyuu dadhabne wallah ima boonna. Yeroo hundaa ima boonna. Wallahi viidiyoo kana waraabuu ka ture ganama ture hin dadhabe. Hedduu natti dhagahame. Booyatiin oole jechuudha. Wallahi onneen tiyya fayyaan hin qabdu. Guyyaa har'aa kun osoo dhufuu baate jeetiin yaadee ture. Garuu guyyaan dalagaa rabbiitu waan ta'eef hin dhufu. Guyyaa kan arguun barbaadu dhaga'uus hin barbaadu ture. Garuu omaa gochuun tanteennu jechuudha. Rabbiitu fida waan ta'eef omaa gochuun tanteennu. Wanni nurraa eegamu dhiigaa caaluu baasuu. Waan caaluun irratti wareegame san karaa inni osoo itti deemaa jiru irraa kichuu kutame san nuti galmaan ga'uu qabnaaf. Hacaaluu yeroo ammatti du'eetiin biyyee jala jira. Garuu guutumaan guututti karaa rabbi beeku nu wajji jira. Onnee teenya keessa jira jechuudha. Takkaa isa dagannee hin beeknu. Takkaa Hacaaluu jennee osoo hin boohin teennee hin beeknu. Daa'ima xiqqishuutu isaaf bu'a. Daa'imni xiqqoon maalummaa isaa kan beekne. Hacaaluu jechuu qofa dhageetteeti boottii jechuudha. Kun immoo jaalala Hacaaluuf qabnu agarsiisa. Jaalalli nu Hacaaluuf qabnu baay'ee guddaadha. Baay'ee humna keenya ol isa jaalanna. Jaalalli isaa immoo ka ibsinuun kaayyoo inni irratti wareegame san galmaan gahuun. Ilmaan isaa guddisuun. Ilmaan isaas dagatamuu hin qabdu. Haati warraa isaa ilaa arraa hin bootti jechuudha. Ilaa arraa hin bootti imimmaan isii irraa hin cinne. Imimmaan isii san immoo irraa hutuuqa qabu nuhi jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo hagni lafarratti hafe. Imimmaan haadha manaa isaa, imimmaan ilmaan isaa guddisuu irratti, rakkoo isaanii bira dhaabachuu irratti osoo jiraate inni haadha manaa isaatiif ijoollee isaatiif hin hanqatu jechuudha. Oromoo guutuuf ga'a. Garuu inni nuuf dhabamee ilmaan isaa immoo lafatti hafuu hin qaban jechuudha. Saniifuu haqa Hacaaluu rabbi haa baasu jecha nutis waan dandeenyu qabsoo keenya kara malu itti deemne kara barbaachisu hundaa waan barbaachisu hunda kafallee aarsaa nurraa barbaadamu hunda ka xiqqas ka guddas dhiira fi dhalaan jenne hundi keenyayyuu waan dandeenyu goone dhiigni Hacaaluu akka bahu gochuu qabna. Jawaaris sabab isaa waggaa 2 ka dhiyaatu hidhame. Alhamdulillah innis nu bahe. Jawaari wajjin dhaabanne wanta tokko goone dhiiga isaa baasuun nurra jiraata. Akkanumaan jechuu fedha wanni dubbadhu leettuu takkana jalaa buduutti jirti. Hacaaluu dhabuun jireenya ofii dhabuudha jechuudha. Walumaa galatti Hacaaluu dhabuu jechuun jireenya ofii dhabuu jechuudha. Hacaaluun nuuf waa hunda ture. Waa hunda keenya ture. Ija ittiin bananne. Karaa qabsoo nutti agarsiise. Akkaataa itti falmannu nutti agarsiise. Umrii isaa guutuu kaan hidhamaa kaan dararamaa waa meeqa tahaatiin dabarse nuuf jee. Karchallee Amboo keessa waggaa 5 hidhamee yeroo barumsa baratutti. Kun nuufi Oromoon bilisoomtee bilisa haa baatu jechuudha. Osoo ofiin barin osoo ijoollummaa isaatiif fiigeen quufin jidduutti isa nyaatan jechuudha Hacaaluu. Yeroo ilmaan ofii hojii taa'ee haadha manaa isaa hojii bashannanee akka nama kamiituu jireenya isaa haara'ee salqabuu silaa qabutti nu jalaa kichuu kutan jechuudha. Ta'us garuu Hacaaluun arras nu wajji jira. Nuti yoomuu isan dagan haga jirru hacees hin dagan. Ati nu dhaga'uu baattus nuti viidiyoo kee ilaallee suuraa kee ilaala seenaa kee yaadachaa yoomuu si jaalanna yoomuu si yaadanna. Ati yoomuu onnee keenya keessa jirta. Yoomuu onnee keenya keessaa bahuu hin dandeettu. Duuti ilmaan Oromoo nama hedduu du'e, nama hedduu dhabame, nama hedduu achi buutee isaa dhabne jechuudha. Nama hedduu osoo nu agarru akkatti waa meeqa godhanii fuuldura haadhaaf abbaatti ajjeesanii fuuldura kanatti ajjeesan jedhu. Nama meeqa dhabamee bakka inni taree dhabnee boonnee barbaannee deemne. Goota meeqa du'e garuu du'a akka Hacaaluu takkaan agarra. Namiituu du'e boonneetu macallifna yeroodhaaf nutti dhagama.
onnee teenya keessa jiranii garuu akka Hacaaluu kanatti onneen nu madoofte waggaa isaa guyyaa ga'u torban isaa jiin isaa guyyaa 15 isaa adda ga'uun hin boonna jechuudha. Yeroo makan dagatu hin dandeenyu Hacaaluu. Duuta Hacaaluu du'a namaatiin adda. Hacaaluun nama kamiinuu adda ta'ee osoo hin ta'in hojii isaatiitu dandeettiin inni saba isaatiif wareegamuu uf keessatti inni qabatutu akka boonu nu taasisa. Haalli inni itti wareegametu kabajni ilmaa Oromooti inni qabutu wanti inni nuuf tahetu haga jirru nu bochisa jechuudha. Haga jirru onneen teenya nu fayyitu. Onneen Hacaaluudhaan madoofte yoomuu fayyitu jechuudha. Akkanaan isiniin jaa ilmaan Oromoo bakka jirtani dhiiga Hacee barbaadu irratti Haceen karaa irratti inni wareegame galmaan ga'u irratti ilmaan isaa guddisuu irratti haadha manaa isaatiif ilmaan isaa bira dhaabatu irratti qabsoo bilisummaa inni odoo itti deemu irraa wareegame kana gargaaru irratti bakkaan ga'u irratti bilisummaa inni osoo barbaadu biraa wareegame san fidu irratti harka wal qabanne tokko taane 11 osoo hin taane tokko taane harka wal qabanne diina biyya teenya irratti Hacee nyaate ilmaan Oromoo meeqa hidhe kaan dhabamsiisee kaan waa meeqa godhee nutti taphatee biyya teenya akka fedhetti keessa utaalu kana sirna kana achirraa kaasuu qabna. Rabbiis nu gargaara haqa qabna. Oromiyaa teenya fi wareegame malee Hacaaluun biyya namaan tu'ne Itoophiyaan haa diigamtu takka jeen beeku. Oromiyaan teenya nu haa bilisoomtu jee Hacaaluun haga jiru biyyeen isatti haa salphattu jenna. Nutis bilisummaa inni osoo hawwu biraa wareegame san nama ijaan argu ilmaan isaa cinqii kana keessatti guddatu osoo hin taane dhiiga abbaan isaanii irratti wareegame osoo nuti isaaf boonnu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Rabbiin bilisummaa fidee gammachuun ilmaan isaa bilisummaa irratti guddisee akka abbaan isaanii odoo madaa'u du'etti isaan illee hin madaa'ini. Tanumaan ja'a inshaallah bakka jirtanii tokkummaa jabeessinu tokkummaa jedha ilmaan Oromoo.